kanas isinitti himnaa. Waraanni kaabaa maalirra jira isinitti himnaa. Waboon tarkaanfii fudhachaa jira. Araarsoo Biqilaa namoota muraasa waboo fakkeessuudhaan galchuudhaaf tattaafachaa jira. Kanas isinitti himnaa. Biyya Taayyee duuba maaltu jira? Caaltuun federaala galuu fi isinitti himnaa. Adaanech eenyufaa filattee isinitti himnaa. Kanas hanga dhuma sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtan qofa isin gaafanna malee hundumaayyuu isinitti himnaa. Embaasii cufuun itti fufee jira. Egaa Abiyyee kasaaraa keessa waan galee fi waan ala jiru hundumaayyuu cufaati kan inni jiru. Taanee oolmaa addunyaatiin mootummaan konkolaattota gara Tigraay akka hin deemne dhorke jedhee jira. Mootummaan gamtoomanii isinitti himnaa. Eertiraa fi Ameerikaan xaqaaroo eegalanii Sumaaleen fonqolcha Suudaan mormitee kanaafi kana hanga dhumaatti waan isinitti himnuu fi nu wajjiniin turaa isiniin jennaa. Dura gara oolmaa oolmaa Tigraayitti deemnaa. Oolmaa Tigraayin egaa har'aa Profeesar Toonii Maganaa durii Maqalee Yuunivarsiitii kan barsiisaa ture yeroo waraanaa sanas Maqalee keessa kan ture badii gahaa ture sanii ija kootiin argaa ture kan ija kootiin arge kan jedhe har'a gabaasee jira. Gabaasa sanaanii akka dubbatetti waraanni warri Biltsiginnaa fi Eritiriyaan gaggeessan suni baay'ee hamaa ture. Nama hedduutu ani ofii kootii hospitaala keessas waan an hojjedhuu fi sanaan alas hospitaala keessa waan an hojjedhuu fi hospitaalan alas waan ani barsiisaa turee fi barattoota kanaafi waan ta'aa ture hundumaayyuu nan beekaa jedhee jira. Kanaafi wanti ta'aa ture baay'ee kan nama gaddisiisudha. Ifatti waan gaafii hin qabnedha. Kuni wanti geggeeffamee genocide yookiin duguggaa sanyiiti jedhee jira. Genocide yookiin duguggaa sanyii jechuu dandeenya. Kuni waan tokko gaafii hin qabu. Namni kana mormuus yoo jiraate nama fayyaa hin qabne jedhee jira. Egaa namni kuni hayyuudha. Akkuma addunyaatti iyyuu hayyuu beekamaadha. Hayyuu yeroo baay'ee peepparii ciccimaa gurguddaa nama maxxanseedha. Kanaafi wanti inni jedheen fudhatamaa. Kana mormuu yaaluun of mormuudha yookiin immoo waan hin taanedha. Kanaafi kana sirrumatti addunyaa guutuun dhaga'uu qaba. Tigraay keessatti kan gaggeeffame genocide jedhee jira. Gama biraatiin Abbuut rasaasaa awwaalamee argatee jira jedhee jira. Abbuuti akka jedhutti Abbuut akka jedhutti egaa waraanni gaggeeffamaa ture. Waraanni akka gaggeeffamaa turedha kan dubbachaa ture. Waraanni kuni waraanni Itoophiyaa achitti waraanni Itoophiyaa yeroo Tigraay keessa turetti rasaasa hedduudha kan inni awwaalee ture. Rasaasa hedduu awwaalee ture kana akka awwaalee deemee ture. Haa ta'u malee amma namoota duraanii booji'amanii waraana sana keessatti isaan irraan odeeffannoo argadhee jedheeti har'aa qotanii baasaa turanii. Egaa rasaasa hedduudha kan qotamee ba'e jedhee jira. Rasaasa hedduu qonnee baasnee jirra. Rasaasa hedduutu nu argamee rasaasa hedduu laallee jedhanii jiru. Kuni waan
Kanaan egaa gara akka jedhamaa jirutti waraanni kuni rasaasa hedduudha kan gatee deeme waraana hedduu gatee waan deemee fi waraana hedduudha kan gatee deemee fi rasaasa kana gatee waan deemee fi rasaasa kanatti fayyadamaa jirra jedhee jira. Garuu dhugaan jiru akkasiin fakkaatu dhugaan jiru maybe rasaasa kana dhuguma achitti gatanii deemuu ni danda'u. Garuu rasaasicha isaanis yeroo deeman sana awwaalanii deemuu hin oolle rasaasichi gara lamaan iyyuu ta'uu danda'a. Tokko mootummichi mataa isaatiin mootummichi mataa isaatiin awwaaluu ni danda'a. Isaanis gaafa deemanii awwaalanii kan deemanii dhiifama yeroo tokko dhiifama sagaleen dhagahamu jechaa waan turanii fi sirreessuuf ture amma sagaleenis gaarii ta'a jennee yaadna. Egaa kanumaan rasaasni kun kan warra lamaan iyyuu ta'uu danda'a kan warra mootummaa Tigraayis ta'uu danda'a yeroo isaan deeman sana awwaalanii kan warra bilchiginnaas ta'uu danda'a hin beekamu. Hundumaafiyyuu wanti ta'e egaa kan nutti agarsiisu hedduun isaa waraana kana gaggeessuudhaa fi amma tokko sirriitti waan argatan nutti fakkaata. Rasaasa hanga barbaadamu ol waan argatan nutti fakkaata. Gaafiis ta'ee ture kana jajjabeessuufis propagaandaafis ta'uu danda'a. Rasaasa dhabu jedhanii yaadanii ture nuti garuu rasaasa akka barbaannetti argannee jirra jechuudhaafis ta'uu danda'a. Hundumaafiyyuu egaa kanarra jira warri kaabaayii achi waraanni kaabaa eessa jira kan jedhu isinitti himna. Waraanni kaabaa kuni iddoo ammallee baay'ee hammaachaa jira. Waraanni ammatti gara bahaatiin gaggeeffamaa jira. Akka odeeffannoo argachaa jirrutti waraanni kuni naannoo Affaaritti bal'inaan gaggeeffamaa jira. Abbuutti ammallee deebi'ee Affaar galee jira. Affaar irraan kan gaggeessuu filatanii fi karaa saniini karaa bahaa saniini dirooniin isaanii samaraadha ka'ee waan rukutuu jalqabeef jedhamee jira. Diroonicha akkuma isinitti himne kiiloomeetira 100 deema. 200 deema. Kiiloomeetira 200 jechuun yoo asii achi deemuu 100 yoo deebi'us 100 sana caala deemuu hin danda'u. Kanaafi samaraadha ka'ee naannoo Affaarii fi Amaara walitti daangessu kana akkasumas Tigraay walitti daangessu kana caala baay'inaanii Tigraay fi Affaarii fi Amaara kan walitti daangessu kana naannoo sanirra deemanii rukutuu karaa saniin immoo loltuu achiin galchanii loltuun isaanii keessattuyyuu karaa waldiyaa sanaa qobboo sanaanii Allamaaxaa naannoo sanatti waraanni suni galee Tigraay achiin karaa sana cufee karaa sana rukutee kutee achiin booda warri gadafe akka homaa hin arganne gochuudha fi innis gara tokkoon baay'ee ulfaataa maaliif karaan suni tokko karaa Saqoxaa jira karaa Saqoxaa saniin wanti barbaachisu hin galaa fi otoo akkasiyyuu ta'e garuu kaayyoon isaanii akkas jedhamee jira. Warri Tigraay immoo kana beekanii rukutanii ofirraa deebisaa jiru. Haala madeessaniiti kan isaan deebisaa jiran jedhameera. Sanaan alaa dasee qabachuudhaaf tattaaffii guddaarra jiru jedhamee jira. Amma baay'een isaanii waraana qopheessaa jiru. Waraana haara galfatanii waraana kana akka gaariitti qopheessaa jiru. Kana booda kan waraanichiyyuu kan geggeeffamu meeshaa gurguddaadhaan jedhamee jira. Lafti sammaanichi jajjabaachaa deema. Lafti jajjabaachaa waan deemuuf meeshaa waraanaa keessattuu taankii fi meeshaa waraanaa gurguddaa kana sochoosuun hin danda'ama. Gaafa sunitti galee achiin booda egaa eenyu akka immoo mo'atu ni ilaalama jedhamaa jira. Kanaaf jarri lamaaniyyuu
amma yeroo tokko walitti deebi'anii waraana hamaa tokko gaggeessanii achiin booda gara cikkittaa yaa'u jechuudhaaf deemaa jiru jedhame. Kanumaan gara oolmaa Oromiyaatti ceenaa. Oolmaa Oromiyaatiin waboonii tarkaanfii fudhachaa jira. Waboon iddoo baay'eetti tarkaanfii cululuqaa fudhachaa jira. Wallagga dhiyaa to'atee jira. Jiddu galasii tarkaanfii ciccimaa fudhataa jira. Tarkaanfii gaarii lalisaa akka fudhachaa jirudha kan nageenye. Sanaan alas gara Gujiitti akkasuma baadiyyaa akkuma jirutti qabatee jira. Baadiyyaan hundi harka waboo jira. Egaa baadiyyaa irratti kana duras akkuma isinitti himne bulchiinsa waboo jira. Bulchiinsa waboo otoo hin ta'in bulchiinsa uummata Oromoo. Uummanni ofumaa wal bulchaa jira. Uummanni walumaanii aanaa waboon keessa jiru keessatti mana murtii deemuun hin jiru. Rakkoo isaanii achumaa walii xumurachaa jiru. Achumaan fixachaa jiru. Kanaafi manni murtii gadaa akka deebi'edha. Kanaafi jaarsoliin naannoo sana rakkina jiru ilaalanii nama daangaa irratti maal jedhee kana araarsaniituma fixaa jiru jedhamee jira. Gama biraatiin kan kana wajjin wal qabatee Araarsoo Biqilaatii fi namoonni muraasni wayii wajjin jiru jedhamee jira. Eenyu akka ta'e addan hin baane egaa waboo hin deebisnaa jedhaniiti. Keessattuyyuu nan deebisaanii rakkoon hin jiru jedheeti waadaa galeetii kan aangoo kana kennaniif jedhamee jira. Kunooti gololchas gollicha dhiifama. Gollicha galchinee jirra. Amma immoo waboonii hin gala. Waboon hin araara. Waboon ammaan achi waraanni hin barbaachisu jedhanii propagaandaa haaraa hojjechuudhaa fi nama muraasa ergaa jiru jedhanii jiru. Kanaan egaa namni muraasni Araarsoo Biqilaa kana wajjiniin gara Gindabaratti deemee jira jedhamee jira. Gara Gindabaratti kana keessa deemanii akkasuma gara Abunaa gara Gindabaratti achiis gara Jaltuu kana gara Ilfataa naannoo kana deddeemanii kadhachaa jiru jedhamee jira. Qabsaa'onni woboo nuti hin barbaannu nuti kan manaa baanee fi kanaaf miti kaayyoo dhugaatii fi qabsoonaaf manaa baanee hin deebinu. Kanaafi jedhanii hunduu didanii jiru. Nama tokkoyyuu namni kana jedheen hin jiru. Haa ta'u malee amma waan tokkoyyuu waan dhabee fi kashalabbee garaarra walitti qabanii waboodha jechuudhani achiin booda ani qabsaan ture, ani akkasin ture, asiin baheen achiin bahee amma garuu mootummaan bilchiginnaa waan gaarii ta'ee fi waan ani itti amanee fi galee harka kennatee jira jechuudhaa fi propagaandaa akkasii hojjechuudhaaf qophaa'aa akka jiranidha kan nageenye. Kanaaf mee hundumaafiyyuu ni ilaalla. Gama biraatiin iyya taayee duuba maaltu jira kan jedhu kana waan namni deddeebisee nu gaafatuuf malee waan kana irra deddeebi'uu hin barbaanne dubbiin taayee kun ajandaa keenya ta'uu akka hin qabne nan amana. Ammas deebi'ee namni waan nu gaggaafatee fi caalaa wanta kana qorachuutti kaanee egaa maali kan duuba jiru yoo jenne dhugumaa gareen duuba jira. Gareen akka jedhame garee Shawaa Kaabaa dhiyaa yookiin Arsii Harargee waan akkasii kanaa miti. Garee namaatiitu jira. Abiyyi ji'a sadiin dura Taayee Caaltuu isaaniitii fi Jibriil masaraa mootummaatti waamee masaraa mootummaatti isin otoo jirtanuu akkamitti gareenii Shimallis kunii akkasitti malaammaltummaa keessa galaa akkamitti waan hin taane keessa jechuun malaammaltummaa keessa saamicha keessa inuma cuubbamanii kan biraa miti inuma cuubbamanii akka barbaadanitti waan barbaadan gochaa jiru lafa gurgurachaa jiru qabeenya mootummaa qisaasaa jiru. Kanaafiyyuu warra kanarratti qabsaa isin yoo naaf qabsooftan malee isin yoo naa dhaabbattan malee ani karaan ittiin argu karaan ittiin argadhu hin jiru jedhee achi isaanii yeroo sanitti wanti itti dhaga'amaa ture Shimallis fa'aa caala nutu Abiyyi biratti jaalatama nutu filatama. Abiyyi nu amanee tokko jara waamini nu waamee masaraatti nu wajjin mari'atee jedhanii waan akkasii yaadaa turanii achi otoo kanaan jiran egaa
caaltuuni gara biyya Turkii kana deemte gara biyya Turkii gaafa deemtu gaafa ishiin deebitu abbootiin qabeenyaa qarshii walitti qabanii mana ishii guutuu haaromsiisanii achi sangaa qalanii eeganii gaafa ishiin galtu achi affeerraa kanarratti Shimallisis affeeramee dhaqee jira. Shimallisis affeeramee dhaqee sangaa kanaa hundumtuyyuu sheer godhatanii waliin nyaatanii waliin dhuganii achiin booda gamagamaanii kan kaabinii Oromiyaa gaafa ka'u caaltuuni nuti Taayyee wajjiniin isuma Taayyeen har'a daldaltoonni maalii daldaltoonni jimaa waan jedhu sanii warra malaammaltummaa keessa galan warra saamicha keessa galanii jira. Mootummaan keenya keessaa bilchiginnaa keessaa namoonni harki isaanii malaammaltummaadhaan bade namni waan qabeenya mootummaa qisaasee jira keenya keessaa. Kanaafiyyuu kana wajjiniin qabsaa'uu akkamitti dandeenya? Warra kana irratti qabsaa'uun nu barbaachisaa jedhee ture. Achi Shimallis gaafa deebii kennuu fi warri qasaasni mootummaa jira jedhanii yaadan kun yookiin akkas jedhanii dubbatan kuni isaaniif iyyuu barii biyya alaa deemanii gaafa deebi'anii abbootii qabeenyatu mana haaromsee fi sangaa qalee fi isaan simate. Warra akkasii kana faatu keessa jira. Eenyumee kan kana keessa hin jirre jedhee Shimallis direct attack ishii godhee jedhanii achiin booda egaa gareen kuni lamaan wal attack gochuu jalqabe. Gareen kun akkuma isin jedhe caaltuu isaanii Taayyee, Jibriil fi namoota muraasa wayii isin dabalata. Isaan kanaadha. Isaan kanatu amma aangoo dhabe. Aangoo dhabe jechuuni hoomaan argatan jechuu miti. Caaltuu federaala irratti simuudha jedhanii jiran Abiyyi. Kanaafi yookiin bakka fiilsan kaate sanii dubartoota fi maalii jedhanii achi kaa'uu danda'u. Yookiin immoo idduma biraa wayii kaa'uu danda'u. Kanaani bakkuma wayii kaa'anii bakkuma wayiitti akka waa hojjettu gochuun ni danda'ama jedhamee yaadama. Sanaan ala kan ajaa'iba ta'uu fi kan yoo dhugaa ta'e kan dhuguma rakkoo argisiisu iyya Taayyee otoo hin ta'in callisaa Dhaabaa Dabaleeti. Dhaabaa Dabalee Abiyyi Dhaabaa Dabalee jibbee jira jedhama. Garuu jibbee hagam deemuu akka danda'u egaa federaala irratti kan laallu har'a isa Finfinnee keessatti hin filatamne. Kanaafi Dhaabaa Dabalee federaalatti hin filatamu taananii waldiddaan kunii dhuguma ta'a jechuudha. Dhaaban duraan dursee miliyeenara otoo hin ta'in biliyeenara. Biliyeenarri kunii akkam godheet egaa qabeenya kana hunda horate yoo xinnaate konkolaataa fe'umsaa 120 ol qaba. Kanaaf qabeenya kana hunda maal godha garam godha. Yoo aangoo sana dhabe duraan kingi meekariidha waan barbaade harka duubatiin harka Shimallis faa duubanii waan barbaade kan godhuudha. Dhaabaa Dabalee ramaduu dhiisuuni Shimallis akka ramaduu dhiisutti kan lakkaa'amu. Kanaafiyyuu yoo Dhaabaa Dabalee federaala irra dhufuu baate dubbiin hamaatu jira jechuudha. Sana wajjiniin immoo Abiyyi kan itti amanuu fi Abiyyi baay'ee kan jaalatu kan Hurrii Naaroomsise jedhuuni ilma Dhaabaa Dabaleeti Naa'oli. Kaampaanii kan xaa'oo Oromiyaadhaaf bitee qonnaan bulaa Oromoo kan saamaa jiru maqaa Naa'oliin kaampaanii baname kan kaampaanii Dhaabaa Dabaleeti. Kanaafiyyuu kuni yoo dhuguma ta'ee jedhee dubbiin Dhaabaa Dabalee dubbii wayii qabaachuu dandeessi. Kanaafi Abiyyi Dhaabaa Dabalee salphumatti yoo dhabee Oromiyaarra waan tokko hin jira jennee yaadna. Sanaan alas egaa tokko qabeenya Dhaabaa Dabaleetirra kan ka'edha. Lammaffaa Abiyyi hirkataa ilma Dhaabaa Dabaleeti. Waa'ee diroonii kanaanis waan garagaraatiinis isuma kan inni kan waamamu gurbichi asii Shikaagootti kaffalaniiti kan barsiisanii. Egaa eessaa fidee Dhaabaa Dabalee doolaara 60,000 kaffalee akka barsiisu hin beeknu. Bakki inni itti barates baay'ee cimaadha. Yoo xinnaate waggaatti naannoo doolaara 68,000
akkas kan gaafatudha yuunivarsiitiin inni itti barate. Kanaafi namni hoogganaan hojjetaan mootummaa tokko doolaara 68,000 waggaatti yuunivarsiitiitti kafalee waggaa 4 guutuu achitti barsiisee achiin booda gaafa eebbifamu biyyatti galchee kaampaanii kana banuuf jechuun waan kun eessaa akka dhufe isinumti tilmaama isinumti yaada walumaa galatti waa'ee dhaabaa dabalee turree ilaallamee waan jiru dura bakka adaanis kana kaa'uudhaaf ture isas hin keenye hin hafee kana booda waan inni ta'u ilaallaa dubbiin isaa garamitti akka deemu ilaalla sana booda. Adaanech eenyufaa filtee har'aa bahee jira. Kunooti kana fakkaataa warri filatamee Adaanechi Dr. Qanaa Yaadataati. Kan nama kolfisiisu waan tokko Dr. Qanaa Yaadataa ministeera ittisaati. Difeensi ministeeridha. Har'a immoo asitti salaaminaa eessatti biiroo alaa fi jedhameeti kan inni kan bulchiinsaaf nageenya yookiin nageenyaa fi tasgabbina jedhameeti kan inni muudame. Namni kun federaala irra jira ministeera. Biyyattiin waraana keessa jirti. Yeroo waraana keessa jirtutti ministeerri waraanaa tokko hojii meeqa hojjeta? Hojii 2 hojjeta. Asitti nageenya kana eegsisamoo biiroo kam hojjeta? Eessa hojjeta? Finfinnee irra jira moo federaala irra jira? Namichi kuni otoo federaala irraa manni marii federaalaa nama kanaa muudaa jedhee Abiyyi dhiyeessee muudee jira. Mana marii sanatu irraa buusee erga irraa bu'een boodadha. Erga namichi kuni achirraa gahee jedhamee irraa fuudhameen booda aangoon irraa fudhatameen booda kan namichi kuni deebi'ee asitti muudamuu danda'u. Akkamitti waan kun waliin dha'u waan waliif fakkaanne hin taane kanamaa egaa mana Abiyyi kolfa malee homtuu hin jiru. Seerri waan jedhamu hin jiru. Seera waan jedhamu takkaayyuu hin beekani. Kana dura lammaas akkas godhanii jiru. Lammaa caffeen otoo irraan buusin otoo pirezidaantii ta'uu deebi'eeti ministeera ittisaa ta'e. Kana jechuun duraan dursee ministeerri ittisaa wanti jedhamu iyyuu hin jiru jechuudha. Basically ministeerri wanti jedhamu iyyuu hin jiru. Abiyyitu jira. Abiyyi ministeeras, prime ministeeridhas, foreign ministeeridhas, defense ministeeridhas, waan hundaa. Kanaaf yoo barbaade ministeera akka barbaadetti ari'ee dhaqee ta'u Finfinnee dhaqee Finfinneedha ammoo nageenya fi tasgabbii bulchi jechuu danda'a jechuudha. Ofumaarraa kaasee waan tokko nama tokko otoo hin mari'achiisin malee silaa kun otoo seerri jiraate otoo dhugaan jiraate otoo namni qoratu jiraate caffeen kun itti gaafatamaa gochuu qabaa ture nama kana. Caffeetu muude paarlaamaa biyyattiitu muude hanga paarlaamaan irraa buusutti namtichi suni aangoo qaba. Hojjetee dhiisee namtichi kun aangoo qaba. Garuu kan nuti argaa jirru kanaa mitam. Kan nuti argaa jirru kana otoo hin ta'in wanta biraati kan nuti argaa jirru. Isattaan egaa Dr. Hiruut dubartii jedhamtu tokko achi waa'ee mul'ina Hiruutittiinis Amaaraa Tsowwaan jedhanis Amaaraa Jamaal Aliyyuu inni Arsiidha. Egaa waa'ee lafaarratti isa muudee jira. Fakkeessuudhaaf waa'ee lafaarratti muude malee wanta biraa kan inni muudee jiru. Kanaani Jamaal Aliyyuu Oromoodha. Kanaan Oromoodha. Lamanaa jedha. Daawit Ishxilaa Oromoo miti. Ayyaannesh ishiinis Oromoo miti. Muluqan Haabtuu Oromoo miti. Adam Nuurii Oromoo miti. Yohaannis Caalaa Oromoodha. Egaa nama sadiinaa jedha. Nama sadii Zalaalem miti, Haannaa miti, Mulugeetaa Tafarraa miti, Abrahaam Taaddasa miti, Yoonaas Zawudee miti, Tsiggeeradaan miti, Daadhii Wadaajoo inni Oromoodha jedhanii jiru. Afurnaa jedha. Girmaa Seefuuti hunduma caalaa investimentii jedhamee nama Oromoo jibbu ijaan arguun barbaanne
isa kana investmentiidha kan kennanii. Waa'ee lafaa kanarratti gurbaani Jamaal Aliyyuu jedhamu waanuma tokkoyyuu gatii hin qabnedha. Kanaan otoo jennu horroodha, horroo gurguruudha. Deebii Jamaal Aliyyuu immoo Arsiidha. Kana Daadhii Wadaajoo jedhamu asuma Shawaadha, Shawaa Kaabaatti. Egaa Girmaa Seefuu achuma Finfinneetti nama daldalaa ture, nama kashalabbe, nama waan tokko waa'ee siyaasaas akkanumaan akka tasaa keessa galeedha malee waan tokko kan hin beekne namni kuni isarratti investimentii godhaniiti kan isaan muudanii. Investimentii godhanii kan isaan muudan kuni waa'ee lafaa kanarratti investimentii turra aangoo guddaa qaba. Waan barbaade isatti godha. Eenyutu maal akka godhu, eenyutu gamoo ijaarrachuu akka fedhu, eenyuuf gamoon bakki itti ijaaramu, lafti kennamuu akka qabu, eenyuuf akka hin kennamne kana hunda kan to'atu nama kanaa. Kanaafi aangoo guddaadha kun. Jamaal Aliyyuu akkanumaan achi ka'an malee waanuma tokko mallattoo qofa akka kaa'uudhaaf malee aangoo guddaan kan jiru Girmaa Seefuu biraa jedhanii jiru. Hunduma caala immoo kan nama gaddisiisu, kan nama si ajaa'ibsiisu Yusuf Ibrahim nama jedhamudha. Nama Yusuf Ibrahim kuni nama yookiin Amara National Party jedhamu, National Movement jedhamu jechuudha. Abiin isa jettanii nama hoogganudha. Hooggantoota isaa keessaa tokkodha. Namni kuni akka nutti himanitti namni kuni nama Dammaqa Makonninii. Dammaqa Makonniniitu durii jalqabee nama kana qabatee ture, guddisaa ture. Dammaqa Makonnin Israa'elitti erguudhanii warra Israa'el keessaa warra Moosaadiitti waggaa 3 akka achi ture barumsa fudhatu godhee jira. Erga barumsa kana fudhateen booda gurbichi hojii intelligensii hojjeta, hojii basaasummaa hojjeta. Hojii basaasummaatiin keessattuyyuu Dammallaash Gabra Mikaa'el nama dhiiga boochise jedhu Dammallaash irra gahuu dadhabee waan istiraatejii kana baay'ee istiraatejistii beekamaadha jedhama. Waan warra Abiin kana istiraatejii Abiin akkasumas ijaarsa Abiin kan ijaaru isaadha. Ijaarsa eenyuyyuu irra gahuu hin dandeenye kan inni ijaaraa jiru. Dammaqa Makonnin wajjin wal ta'eeti kan inni hojjechaa ture jedhamee jira. Ammallee taanaan Finfinnee miila tokkoon dhaaba jedhamee sodaatamaa jira. Warra as keessa jiran kana keessa hunda caala namni sodaatamuu fi hunda caala marqee kaanasii kan gochuu danda'u, waan barbaade gochuu kan danda'u nama kana jedhamee jira. Sanaan ala hunda caala immoo hoolan Rabbii jechuun kan waan tokko hin beekne kan taa'i jedhaniin taa'u, ka'i kan jedhaniin kan ka'u kanaa yaadataati jedhu. Waan tokko doofaa, waan tokko hin dammaqne jedhameeti kan yaadamu namni kuni. Kanaafiyyuu nama akkasii kana Adaanech kan isheen muudde. Kana jechuun walumaa galatti akka jirutti Finfinneen Amaara jala galtee jechuudha. Lammaffaa biltsiginnaan faallaa Oromoo ta'uusaa kan arginu. Warri kuni Yusuf Ibrahimis haa ta'u Girmaa Seefuu warra mootummaa mormanidha. In quotation. Mormuu isaaniitiif mormii qabna nuyyuu mormina jedha malee mormanii. Walumaa galatti yoo xinnaate biltsiginnaa keessa jiran. Okay, jara lamaan kana warra morman keessaa yoo fidanii namuma maqaa Abaawoodhaatu tokko warra kunoo itti gale kana keessaa yookiin gollicha yookiin immoo warra Abaawoo hoogganna jedhanii kana dura olii gad deeman kana isaanuma nama tokko maaliif as keessa buusuun maaliif dadhabama? Warruma kana keessaa illee nama tokko bakka buusuun maaliif dadhabama? Maal jechuudha? Okay, Oromoon hundiyyuu warri as keessa jirtu warra biltsiginnaa keessa jirtudha. Biltsiginnaan ala namuma tokko illee maaliif keessa buusuu dadhaba? Qajeelaa Mardaasaa sana as keessa otoo buusanii maalidha? Maali rakkoon isaa? Kanaaf walumaa galatti amma egaa Adaanech achaa jirtu malee
Finfinneen kan jirtu Yusuf Ibrahim harkaa jedhaniiti kan dubbatanii. Kan ammoo kan godhe Dammaqaadha. Dammaqaan nama kana durii jalqabee ijoollummaa isaati yeroo inni yuunivarsiitii ture. Yuunivarsiitii Finfinneetti barate gurbichi yeroo sanii jalqabeeti kan inni qabaa ture, kan inni guddisaa ture jedhamee jira. Kan guddisa isaati egaa kuni walumaanuu ilaalla garamitti akka deemu. Sanaan ala embaasii cufuun itti fufee jira. Embaasii baay'ee cufaa jiru. Embaasiin iddoo hundumatti iyyuu cufamaa jira. Embaasiin Itoophiyaa kan Eerlaandi cufamee jira. Embaasiin Itoophiyaa Eerlaandi akkasumas embaasiin Itoophiyaa Kaayiroo cufamee jira. Kanaan biyyattiin egaa kana dura embaasii 60 wayii qabdii ture. Yeroo darbee embaasii fi koonsularii 31 cufanii jiru. Amma yoo kanatti 3 cufanii jiru. Walumaa galatti naannoo 35tti dhiyaachaa jira embaasiin cufame. Kana jechuun egaa biyyattiin embaasii 25 gaditti hafaa jirti. Isaan keessaa 5 tokko yeroo dhiyootti cufamu embaasii 20 akkasumatti deemee jennaan biyyattiin embaasiin iyyuu barbaachisu jechuu danda'ame. Anuu embaasiidha maal godhu? Gaazexaa dubbisu jedhee miti. Gaazexaa egaa dubbisanii dhufanii Finfinneetti gaazexaa dubbisanii jedhee hunduma isaaniiyyuu waamaa jira. Hunduma isaaniitu cufaa jira. Warri inni waames galaa jiranii namni hedduun galu jedhanii asitti hafanii jiru. Yeroo dhiyootti maqaa isaanii isinitti himna warra asitti hafanii. Kanaaf biyyattiin egaa hanqinni doolaarii akkamitti akka hudhee qabee fi akkamitti akka gadi deemaa jirtudha. Kana waggaa 5 waggaa 10 dhufu keessatti banuun hin danda'amu. Akkasitti kanuma wajjiniin egaa har'aa wanti ba'ee jiru waa'ee agwaas ka'ee jira. Waa'een agwaa baay'ee rakkisaa ta'ee jira. Agwaa irratti Ameerikaan tarkaanfiin fudhadha jettee jirti. Itoophiyaan agwaa keessaa baatee jennaan lammata agwaattiin deebituu jechuudha. Kana jechuun adabbii guddaadha. Adabbiin jirreedha. Biyyattiin sun yoo ta'u agwaa keessaa bahuu baattee gaariidha. Jarri hin galuu fi garuu dhumarra kan miidhamu uummata guutuudha. Even yoo mootummaan biraallee dhufee agwaatti hin deebituu jedhameeti kan dubbatamaa jiru. Kanaafi kana akkam akka godhan hin beeknu. Abiyyi eenyuyyuu dhagaa hin jiru. Inni amma kan sossobachaa jiru hundumaayyuu mootummaa ce'umsarra jirra. Amma tiraanzishinirra jirra. Guyyaa 24 yookiin Oktoobarii 4 na eegaa. Oktoobarii 4tti mootummaa kunan hundeeffadha. Achi booda ajaa'iban isinitti argisiisa. Waan addaan isinitti agarsiisa. Harka keessan afaan keessanirra kan godhattan isin argisiisa. Jechaati kan inni jiru hundumaafiyyuu egaa inni ilaalla. Ta'us dubbiin baay'ee hamaadha. Gara oolmaa addunyaatiin mootummaan gamtoomanii konkolaataan gara Tigraay akka hin deemne dhorkee jedhee mootummaan Tigraay akka dubbatetti mootummaan gamtoomaneeffama. Warri bilisiginnaa waan hundumaayyuu qophiileen godhu ofii isaaniitii balleessaniiti warra kaantu balleessa jechuudhaaf kan isaan barbaadanii. Haa ta'u malee dhugaan jiru konkolaataan gara Tigraayitti gaafa deemanii boba'aa maleedha kan isaan deemanii. Kanaafi boba'aa ga'aan gara Tigraayitti fe'amuu qaba. Boba'aan achitti ergamee boba'aan suni boba'aa sanaa warri oofan konkolaataan boba'aa ga'aa argatanii gara bakka kaanitti deebi'uu qabu jedhee jira. Egaa kana dura isaanii nama tokkotu kaasee achiin booda hundumtuyyuu akka sababaatti kaasanii inni guddaan konkolaataan hin deebine jechuudha moo gargaarsi garasitti haa deemu jechuutu dursaa ture. Kuni gaafidha. Isaan akka jedhanitti konkolaataan mootummaa gamtoomanii isaanii meeshaa waraanaa ittiin fe'atu jedhanii tarra konkolaataa wayii argisiisaa turanii. Kuni waan hin fakkaannedha. Duraan dursee isaanis akka seera beekan jechuu miti. Seerri immoo hin dhorka waan kana. Taanee Eertiraa fi Ameerikaanii atakaaroo eegalanii jiru. Embaasiin Ameerikaa Biraane Gabra Masqal akeekkachiisee jira har'aa. Embaasiin Ameerikaa Asmaraa jiru. Biraane Gabra Masqal
oduu sobaati kan inni odeessaa jiru jedhee jira. Kanaanii loltuun Eritiriyaa Aksuumitti duguggaa sanyii raawwatanii jiru. Duguggaa sanyii raawwachuu kana immoo beekamee jira. Amnesty Internationalis warri qaamoleen garaagaraa mirkaneessanii jiru kana. Waan mirkaneessanii jiranii fi wanta mirkanaa'e kana soba jechuun irra jiru. Waan kana burjaajessuu fi dogoggorsuun feek niwusii kana babal'isuun waan isarraa eegamu miti. Namni kun communication ministeeriidha. Akka communication ministeeriitti immoo waan kana gochuu hin qabu ture jedhanii jiru. Garuu egaa kan argaa jirru amma sanaa miti. Embaasiin Eritiriyaanii mormiirra jirti. Eritiriyaanii karaa biraatiin kan dubbachaa jirtu yeroo hundumaayyuu warri aangoo qaban kun yookiin warri gurguddaan biyyoonni gurguddaan kun mootummaa gamtooman dabalatee Eertiraa ija gaariidhaan hin ilaalanii yeroo hundumaayyuu Eertiraa cuucuu barbaadu. Warri dhiyaas Eertiraa cuucuu barbaadu. Nuti garuu kana hundaa injifannoon baanaa jechaa jiru. Ittaanee Sumaaleen fonqolcha mormitee jirti. Sumaaleen fonqolcha mormite kanaanii fonqolcha Suudaaniiti kan mormitee fonqolcha kanaa hin morminaa. Fonqolchi kuni sirrii miti jedhanii jiru. Fonqolchi kuni tasuma waan ta'uu hin qabnedha. Yeroo rakkoo kanatti Sumaaleen Suudaanii wajjin dhaabbatti jedhanii jiru. Kanaan egaa faallaa Abiyyi dhaabbatanii jiru. Gama biraatiin Abiyyi haga humna isaa isin wajjiniin dhaabbadhaa otoo hin ta'in Suudaaniin warra qaama dhimma isaanii keessa galuu barbaadu eeyyamuu qabdu jedheeti kan inni dubbate. Tokko dhimma isaanii keessa kan galaa ture isaayyuu gama tokkoon hamatamaa jiruyyuu isaa fi warra Eritiriyaatu hamatamaa jira. Haa ta'u malee inni egaa bakka nama nyaattee hooqqatanii sanaadha. Inni Ameerikaan dhimma keenya keessa galaa jirti. Dhimma keenya keessa akka hin galle Ameerikaanii jedheeti kan watwaataa jiru. Kanaafi Suudaanis isaan akkas godhe jechuutti jira. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduun keenya irraa kanumaa